waaqeffannoo taa'anii dhimmaa keenya keessaa baanee waaqayyoon yoo waaqeffanna. Haalleluuyaa. Waaqayyo sanu gargaara sanu jiraachisa. Haalleluuyaa. Gargaaraa keenya isa ta'e jiraachisaa keenya isa ta'e yeroo waan yeroo gara jireenya keenya hundumaatti gargaaraa sanuuf ta'e gaachana sanuuf ta'e. Haalleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Isarraan kan ka'e har'a geenye. Haalleluuyaa. Isarraan kan ka'ee jiraanne. Haalleluuyaa. Humna keenyaa miti dandeettii keenyaa miti. Haalleluuyaa. Inni jiraannaa jennaan jiraachuu dandeenye. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Jaalala bara baraan isa nu jaallate waaqayyo keenya maqaan isaa haa ulfaatu. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Utuu inni deemee ta'ee har'a mana isaa keessatti walitti hin qabamnu turre. Haalleluuyaa.
Bali.